gartee miti nyinyi jechaatu moolu sanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaadhaa jirta. Shama harka fuune hordoftoota kiyya qaqqaalii fi gaggaarii nagaan qaba nagaa qabdanii fayyaadha. Nageen hin jiru gaayitii akkuma barame no obboleettii tiyya maatee fi caalaan qabanii yaa hordoftoota kiyya dhan argeessanii wanni naan isiniin jedhu ani isinitti naare hedduu takkaa isinitti aare maaliif yoo kanaan jettan taate maaliif nutti aartaa kanaan jettan taate akkumaanan ilma namaatti isinis ilmaan namaati akkuma isin lubbuu qabdan isinillee lubbuu qabdi isiniin kun namta akka harree adii jette Oromoon akka harree adii yoo taate malee garteemi namni obboleettii wajjin hin dhalatin hin jiru. Yoo obboleettii wajjin dhalatin ta'es obboleettii intalaa dheeraa qaba dhageesse. Kanaafuu akkumaan gartee ayyaatu kana yaaddan na fakkaate maaliif an arraan tana garuu wanni kun hundinuu yoo ka lubbuun kimiyaa ka jiraattu taate hundumaaf wajju boru fayyaadhaan rabbiin isaan harkaa an isii gannaa baafnaan insha Allah seenaadhaaf kaayyamti gochi isiirra raawwatamaa jiru kun hundinuu seenaaf kaayyama. Garuu ammoo nutti waaltu si aarsee kana jettan taate akkuma yaada san kaasetti gartee anis santu komentii teessan eegee sanna dubbisiisee jechuudha. Maaliif an Oromoo miti Oromoo irraa dhalachuu kanaa wanni na eegsisiisanii jechuudha. Maaliif ati yeroo hundumaa maal yaaddi ni beektaa sammuu ilma namaa namni tokko ni haata ka jedhamu jechuudha. Nama miidhama bira dhaabbatan maal jedhanii bira dhaabbatan yoo qaamaan ka bira hin jiraatan taate warra akka keessanii kan komentii naasoo kana jechuu fedheeti. Komentii miti isin osoo lafarra ka jiraattan taataniis osoo namni kanatti cuubee fuudhee walitti yaa'e irraan qabdanii jechuudha. Dhiisi yaaboo arraa irratti abrii bakka inni doggoreetti hin doggornii jechuun takka hin jirtu jechuudha. Akka Oromootti fakkeenyaan kaasee jechuudha. Maaliif kimiyaan kaleessa akkas hojjettee kanaaf arra akkas godhaa jettanii caalaa fi furmaatee kararra kakkaa'uun keessan san ani obboleettii tiyyaaf osoo hin ta'in isiin obboleettii tiyyaaf jecha kana dubbate osoo hin ta'in akkuma ilma namaatti insanummaa namaattu waan jaamu miti. Akka isin jettan san waan jaamu miti jechuudha. Waan sammuu namaa nama yaattu jira jechuu fedheeti. Kanaafuu sukkara walitti hin qaabnu soogidda walitti hin qaabnu sukkara silaa dhufee jira. Nama gartee dhiiga si yoo baase aanan obaasii jira. Wallahi dubbachuullee hin danda'u waa'ee inumaa ammaan tana hedduu takka wanni garaan oguu maali beekanii haammata kiyya. Isinii sammuu hin qabne kan siraata hin qabne kan gartee akkuma hoolaa yaatu gartee miti. Akka Kadir Martuu jee jechuu fedheeti. Isinii kana tahee kana isinii ilma namaa tahee yaada silaa ilma namaatiif akka sammuu yaaddu kan neefsan rabbiin isin dhorkate yaada akka hoolaa yaada akka gartee miti akka loonii yaadu jechuu fedheeti. Maaliif itti rakkadhu maaliif amantii takka yoo walitti hin qabaannes Oromummaa takka walitti qabnaa jechuudha. Amantiis ka walitti qabnu jira jechuu fedheeti. Sanuma hundattuu achuma achittuu jechuudha. Gartee
namni nama ta'ee bichaadhaaf kabajamuu qaba karaa gabaabaa. Lubbuun nama suppermaarketii irraa hin dhufne gartee miti. Warshaa irraa hin baane hin tolle dukkaana dhaqanii bitatan akka motora makiina jijjiiran sanii miti jechuudha. Lubbuun namaa takka humnaan deebisuu hin dandeessu. Kanaaf kabajamuu qabaa jechuudha. Lubbuu abbummaa uumee baasa. Waan lameen tanaa jechuudha kan nagu jiru. Isinii akka namaatti yaadnee fi rakkina obboleettiitti jira gahaa jiru. Sadaffaa ilmi namaa tokko intala takka hoggaa namarraa fuudhe yoo wajjin jiraachuu dadhaban akka nama tokkootti haadha abbaa gama lameenii dabalatee addaan bahanii obbolummaadhaan wajjin jiraataa jechuudha. Yoo obbolummaa waliif dhaban oromummaa waliif qabaa jechuudha. Keessattuu namni ilmoo wal jidduu qabu akkamumatti gocha suuqannee isaa dilisa namarratti hojjeta. Kanaa jechuun kan sammuu. Kanaafuu harki tokko kophaan shubbisuu jenna. Yoo lama ta'e immoo sagaleellee taatu ni baasaa jechuudha. Ani kophaan ta'e kophaa ta'eetiin abduma kagartee waan kana hundaa'uu quba qabu kagartee gocha kana hundaa'uu waliin hojjetanis yoo wajjin gartee miidhaa isaan gartee maawartiidhaa fi jawaadii irratti gaggeessan. Kanaaf duubaa fi durallee haasa waan kanaa quba qaba abdiin yaada joofiin isa jala deeme malee ka irra aanullee rabbumaa beeka dhiirtii yookaan kutuu yookaan kuchiisuu cabsuu yookaan caccabsuu beekadhu. Anaan nama ofirraa danda'ettee itti hin deemtu. Anaatu abaluu sin irra jabattee hin deemtu maaliif tarii ni kuffisa tarii isaan kuffisaa jetteetuma fittee amantummaadhaan deemta malee jabareeti. Sodaan kimiyaa dhaqee huluu dhabeef hin qabu jechuudha. Manuma isaaniitiin arguu dadhabee gurbaan naxxabataa abdiin naxxabachaa jira. Kunoo balloo haakima nageessisiisa qatiyya fannifamtee akkanatti mataan kun irraa haadamee cafaqamu jirtu jechuudha. Kanaaf ana sammuun tunumtuun shaqshaqna taate haasawaan hin haasa'e kan hin dhiisullee walii wallaalaatiin jira. Dhiifamaa wajjin silaawuu namni itti haasa'u jiru kan afaan dhageeffatu nama Oromooti waan ta'eef namni Oromoo kan hin dhimma kanatti himatu jiru kun kan koomentii akkasiisan naa barreessaa jiru. Gaafas maan qabatin warri naan jechaa jirtan. Viidiyootii keessa gaddeebi'aadhaati guutuu sii dhageeffadha. Waan nan jechaa ture sheekaanaan isii qopheesse akkaataan itti isii qabuudhaaf qophaa'e maallaqa hunda qopheeffadhee waa hunda qopheeffadhee hoggaa lafaa ka'u inumaa akka waan gartee aan akkasitti kimiyaa fayyisuun tun gartee isaaniif fursaa taatee afarsaan fayyisee jira jedhanii dhaqan itti jechuudha. Lakkisaa ta'an jeen viidiyoon ni jirti. Jawaadee taa'e, Hormaatee taa'e, Caalaa taa'e, Kimiyaa taa'e, isin hundinuu addaan tatta'a akka namaa tokkotti deemaa dalagadhaa wal miidhuu dhiisaa jeetiin haasa'e. Dura viidiyoo gaddeeme dhageeffadhu san booda gartee ati maan qabatin naan jedhu. Sababa san irratti dhiisee jechuun siidhaasti. Isaantu dura barbaade yaada ijoo qabaaddeeti. Yoo yaada isinitti barfatan yaada biraan namatti as kennitanii nu gargaara yoo isin hin jenne nu gargaartan nu arrabsitan nu abaartan rabbiin ka jannata seenu isumaa beeka. Nama jannata seenu fi jannata isin namaan hirta waan ta'eef
Kisoo suuta deemaa suuta. Geesse abbaan fadhee'u addunyaa irratti waaru ni deema waan ta'eef. Tokko nurraa gajjajaa makiinaan teessan tun karaa keenya kana oowwaa jirti. Nullee fadhaa hin jennu namni namaan na fadhaa jechuu dura nama jaalachuu dura ani isinin jaaladha nama jaalachuu dura isintu kararraa nama jira malee hordoftoota kiyyaan baane jechuudha. Yeroo makaan kana waliin jaaladha Oromoodha maaliif miidhu jeeti. Kanuma kimiyaa fa'aa miidhu jiran kana. Kiyya namni kafalatee irraa akkatti itti roorrisuu gallakkisuu qaba.